Amma immoo kan waliin ilaallu waa'ee lakkoofsa raashinaali keessatti hubadhuu kana jala irratti maal ilaalla? Lakkoofsota raashinaalii lama yoo nuuf kenname A jala baa fi C jala daa yoo nuuf kenname yoo lakkoofsonni kun walqixa ta'an A jala baa walqixa C jala daa yoo ta'e qaxxaamura isaanii yoo baay'isne walqixa ta'a jechuudha. A baay'isuu daa walqixa C baay'isuu daa ta'a jechuudha. Kanaaf walqixa. Akkasumas immoo yoo inni tokko hin caala ta'es akkasuma A jala baa irra guddaa C jala daa yoo ta'e akkasuma qaxxaamuraan yoo baay'isne inni A baay'isuu daa irra guddaa C baay'isuu baa ta'a jechuudha. Kanaaf amala raashinaalii keessaa isa tokkodha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan ilaallu lakkoofsota raashinaalii lama gidduu lakkoofsa jiran adda argachuudhaa fi A fi B'n lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an A'n irra xiqqaa baa yoo ta'e A'n irra xiqqaa A ida'uu baa jala lama irra xiqqaa baa ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsota A fi baa gidduu jiru argachuudhaaf A ida'uu baa jala lama yoo jenne lakkoofsota lamaan kana gidduu jiru argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu. Fakkeenya asirratti tokkoof lama gidduu lakkoofsota jiran barbaaduudhaaf maal gochuu dandeenya? Tokko ida'uu lama jala lama walqixa meeqa ta'a? 3 jala 2 ta'a jechuudha. Kanaaf 3 jala 2 arganne jechuun lakkoofsi kun maal gidduutti argama jechuudha? Tokkoo fi lama gidduutti argama jechuudha. Kanaaf 3 jala 2 achi keessatti argama. Kan biraa lakkoofsa bira argachuudhaaf lakkoofsa tokkoo fi 3 jala 2 jiru argachuudhaaf 3 jala 2 ida'uu tokko jala 2 jennee argachuu dandeenya jechuudha. Kan argachuudhaaf qoyyaba raashinaalii waan hin baranneef xiqqoo rakkisuu danda'a. Garuu qoyyaba keessatti maal gochuu dandeenya? Qaxxaamura baay'isuu dandeenya. Kana jechuun 3 baay'isuu tokko as jala tokko waan jiruuf ida'uu 2 baay'isuu tokko jala 2 jechuu dandeenya. Sana booda 3 baay'isuu tokko 3dha. 2 baay'isuu tokko 2dha. 3 ida'uu 2 meeqa ta'a? 5 ta'a. Jala 2 jala ammas 2 ta'a jechuudha. Kun meeqa ta'a? 5 jala 4 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsota isaan kana gidduu jiran akkasittiin argachuu dandeenya. Yeroo qoyyaba isaanii ilaallu sirriitti ilaaluu waan dandeenyuuf gara qoyyabootaatti deemuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii ida'uu irraa innaa jalqabnu amaloota ida'uun lakkoofsa raashinaalii irratti qabu haa ilaallu. Lakkoofsonni raashinaalii lama mallattooleen isaanii poozitiivii yoo ta'an ida'amni isaanis poozitiivii ta'a jechuudha asirratti akka arginu. Akkasumas immoo lakkoofsonni raashinaalii lama mallattoon isaanii negeetiiva yoo ta'an ida'amni isaanis negeetiivii ta'a. Inni sadaffaa lakkoofsi raashinaalii lama mallattoowwan isaanii masaanuu walii yoo ta'an ida'amni isaanii mallattoo gad-sirriin isaa guddaa ta'e qabaataadha. Kanaaf lakkoofsonni lama yoo nu kennaman fakkeenyaaf negeetiiva 3 jala 2 fi negeetiiva 4 jala 5 yoo ta'e gad-sirriin isaa isa guddaa kan ta'e irratti yookaan lakkoofsonni kun masaanuu waliif ta'uu qabu yookaan immoo mallattoon isaanii masaanuu waliif ta'uu qabu. Kanaaf poozitiiva ta'uu qaba jechuudha inni tokko. Fakkeenyaaf inni tokko 4 jala 5 ta'uu qaba jechuudha yookaan poozitiiva ta'uu qaba. Kanaaf lakkoofsota kana yommuu walitti daanu mallattoon isaa maal ta'a yoo jenne gad-sirrii kanaa baasne gad-sirriin isaa guddaa kan ta'e sanaatti mallattoo qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf kun 3 jala 2 ta'a gad-sirriin isaa. Kun immoo 4 jala 5 ta'a. Kanaaf kun duwwaa tuqaa 8dha. Kun tokko tuqaa 5. Gad-sirriin kana guddaa waan ta'eef negeetiiva ta'a jechuudha. Kanaaf gad-sirrii lakkoofsichi mallattoo sana qabate guddaa yoo ta'e mallattoo sana qabata jechuudha. Yookaan negeetiiva gad-sirriin isaa guddaa yoo ta'e negeetiiva ta'a. Poozitiivichi gad-sirriin isaa guddaa yoo ta'e
kan poozitiivicha qabaata jechuudha. Kanaaf amaloota sadan kana ilaaluu dandeenya. Kan biraa ida'uu yoo ilaallu akkuma kana dura kaasne ida'uu irratti foormulaa waan qabnuuf garuma sanatti haa darbinu. Fakkeenyaaf A jala B ida'uu C jala D ida'uu yoo barbaanne akkamitti ida'na? A D ida'uu B C jala B D jennee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala foormulaa kanaan fayyadamuu dandeenya. Hir'isuus yoo ilaalle haaluma kanaan hojjechuu dandeenya. A jala B hir'isuu C jala D walqixa A D hir'isuu B C jala B D ta'a jechuudha. Baay'isuu yeroo ilaallu immoo baay'isuu yommuu ilaallu immoo A jala B baay'isuu C jala D yoo ta'e maal ta'a? A C jala B D ta'a jechuudha. Hiruu yoo ilaallu immoo A jala B hiruu C jala D yoo ta'e kan akkam gochuu dandeenya? Fuggisuudhaan baay'isuu dandeenya. A jala B baay'isuu D jala C ta'a jechuudha. Fuggisuudhaan baay'isuu dandeenya. Maal ta'a? A D jala B C ta'a jechuudha. B C ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan hiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma gaaffilee gilgaalota irra jiran haa hojjennu. Gilgaala tokko tuqaa ja'a haa hojjennu. Tokkoffaa irratti haa ilaallu. Maal jedha? Sarara lakkoofsaa fayyadamuun ida'amoota armaan gadii shallagee jedha. Akkamitti shallaguu dandeenya? Asiin 0 keenye 1 2 jechaa 3 jechaa deemuu dandeenya. Asiin immoo negatiiva 1 negatiiva 2 jechaa deema. Amma asirratti 3 jala 4 lamaanuu waamsisaan isaanii wal fakkaataadha. Kanaaf afuritti qoonna jechuudha. Wantoota sarara lakkoofsaa kana afuritti qoonna. Kanaaf 1 2 3 afuritti qoonna jechuudha. 1 2 3 akkasitiin qooda deemna jechuudha. Kanaaf asirratti sarara lakkoofsaa irratti inni agarsiisnu asis 0 asitti immoo 1 asitti immoo 2 yoo keenye 1 2 3 1 2 3 akkasitiin qooduu dandeenya. Kanaaf 3 jala 4 jechuun asidha. 3 jala 4ti. Kana irratti 2 daballaa jechuudha. 2 daballa 1 2 3 irratti 2 naa dabalu meeqa ta'a? Dhiifamaa asirratti 3 jala 4 asitti keenya isa yookaan isa sadaffaa irratti keenya jechuudha. Kun 4 jala 4ti tokko ta'a. 3 jala 4ti asirratti meeqa daballa? 2 daballa jechuudha. 2 daballa. Kanaafuu meeqa ta'a asitti? 5 jala 4 ta'a jechuudha. 3 irratti 2 naa daballu 5 jala 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan agarsiisuu dandeenya. Warra kaanis immoo haaluma kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Isatti aanutti yeroo darbinu kaanis immoo akkasittiin agarsiisuu dandeenya. Isa lammaffaa immoo bakka jaatti qooduu dandeenya jechuudha. Bakka jaatti qooduu dandeenya. 1 2 3 4 5 asirratti inni jaaffaa tokko ta'a jechuudha. Akkasuma kaanis akkasitti gochuu dandeenya. Negatiiva waan ta'eef karaa kana negatiiva asirrattis 1 2 3 4 5 6 negatiiva tokko jechuudha. Kanaaf negatiiva meeqa irra jirra? Negatiiva 2 jala 6. Negatiiva 2 gara 6 irra jirra. Kanaaf meeqa irra goona? Asirratti negatiiva asirratti negatiiva 2 gara 6 goona jechuudha. Kanaaf asirratti negatiiva 3 itti daballa jechuudha. Negatiiva 3 jechuun 1 2 3 jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? Asirratti negatiiva 5 jala 6 ta'a jechuudha. Negatiiva 5 jala 6 ta'a. Kun negatiiva 6 jala 6 jechuun negatiiva 1 jechuudha. Kanaaf ida'amni isaa meeqa ta'a? Baanii negatiiva 5 jala 6 ta'a jechuudha. Gara gaaffii isa lammaffaatti innaa darbinu qoqqoodama reektaangilii fayyadamuun ida'amoota armaan gadii barbaadi jedha. Kanas barbaaduudhaaf reektaangilii kaasneetu sana booda bakka meeqatti? Bakka 5tti qoonna jechuudha. 1 2 3 4 jechuudha. Kanaaf bakka 5tti qoonneerra
Kanaaf tokko jala shanii jechuun isa tokko qofaadha. Kana irratti meeqa daballa jechuudha? 2 daballa jechuudha. 2 jala shanii waan ta'eef kanaaf meeqa ta'e jechuudha? 3 jala shanii ta'e jechuudha. Kaanis immoo akkasittiin hojjechuu dandeenya. Gama wal fakkaatuudhaan jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti innaa darbinu ida'amoota lakkoofsa raashinaal armaan gadii barbaadedha. Kanaaf sadaffaa irratti fakkeenyaaf neegatiiva 13 ida'uu gatsirrii neegatiiva 7dha. Kanaaf kana argachuudhaaf neegatiiva 13 ida'uu kun gatsirrii neegatiiva 7 meeqa? 7dha. Kanaaf neegatiiva 13 irratti 7 innaa dabalu meeqa ta'a? Neegatiiva 6 ta'a jechuudha. Hir'achaa deema waan ta'eef sarara lakkoofsaa irratti kun neegatiiva 13 yoo ta'e ida'uu 7 gara mirgaatti 7 deemna jechuudha. Neegatiiva 12 neegatiiva 11 10 akkasitti deemee meeqa ta'a? Neegatiiva 6 irratti dhaabata jechuudha. Yeroo 7 deemnu meeqa irra deema? Neegatiiva 7 6 irratti dhaabbata jechuudha. Haala kanaan wanni gochuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo fakkeenyaaf neegatiiva 13 ida'uu 7 kana gama biraatiin hojjechuu barbaanne walqixa xa'aa jennu deebisa. Kanaaf kana neegatiiviidhaan baay'isuu dandeenya fakkeenyaaf neegatiiviidhaan. Sana booda maal goona? 13 hir'isuu 7 walqixa neegatiiva xa'aa jenna. Kanaaf 13 hir'isuu 7 meeqadha? 6dha. Walqixa neegatiiva xa'a. Xa'aan meeqa ta'a? Neegatiiva 6 jechuudha. Neegatiivaan baay'isni meeqa ta'a? Xa'aan neegatiiva 6. Akkasittis barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii itti aanutti innaa darbinu gaaffii ba'aa neegatiiva 5 jala 6 ida'uu 3 jala 5 haa ilaallu. Kana qaxxaamuraan baay'isuudhaan argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf qaxxaamura innaa baay'isnu meeqa ta'a? Neegatiiva 5 qaxxaamuraa baay'isnu baay'isuu 5 ida'uu 3 baay'isuu 6 walqixa 6 baay'isuu 5 meeqa? 30. Kanaaf neegatiiva 5 baay'isuu 5 meeqa ta'a? Neegatiiva 25 ida'uu 3 baay'isuu 6 18 jala 30 ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiiva 25 ida'uu 18 meeqa ta'a? Yoo barbaanne 25 irraa 18 hir'isnee neegatiivaan baay'isuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo akkasittis hojjechuu dandeenya. Kanaaf 25 irraa 18 innaa hir'isnu 7 ta'a. Kanaaf neegatiiva 7 jala 30 ta'a jechuudha. Haala kanaanis hojjechuu ni dandeenya. Caa innaa ilaallu neegatiiva 3 jala 8 ida'uu neegatiiva 5 jala 12 jedha. Kana hojjechuudhaaf neegatiiva 3 jala 8 ida'uu baay'isuu hir'isuu wanni kun neegatiiva ta'a. Neegatiiva 5 jala 12 ta'a. Kanaaf kiriis kiroos gochuu dandeenya. Neegatiiva 3 baay'isuu meeqa ta'a? Neegatiiva 12 yookaan 12 jechuu dandeenya asirratti. 12 hir'isuu waliigala waan jirtuuf 12 jala hir'isuu goonee ammas 8 baay'isuu 5 8 baay'isuu 5 jala meeqaa gochuu dandeenya? 8 baay'isuu 12. Kanaaf neegatiiva 3 baay'isuu 12 meeqa ta'a? Neegatiiva 36 ta'a. Hir'isuu 8 baay'isuu 5 40 ta'a. Jala 8 baay'isuu 12 8 innaa baay'isnu yeroo 2 6 1 9 96 ta'a. Kanaafuu neegatiiva 36 hir'isuu neegatiiva 40 meeqa ta'a? Neegatiiva 76 jala 96 ta'a jechuudha. Kanaaf kana salphisuus hin dandeenya. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf immoo gaaffii haa ilaallu warra xiqqoo adda fakkaatan 22 tokko shanaffaa ida'uu neegatiiva 4.2 kuni lakkoofsa firaakshinii makaati. Kanaaf firaakshinii makaa kana jijjiiruus ni dandeenya. Gara desimaalitti jijjiiruu dandeenya yookaan immoo gara firaakshinii
sirrii hin taanettis jijjiiruu ni dandeenya. Kanaaf firaakshinii makaa kana gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu dandeenya yookaan gara deesimaalitti jijjiiruu dandeenya. Garuu ida'uudhaaf akka nutti tolutti gara deesimaalitti yoo jijjiirre gaarii ta'a. Kanaaf 1/5 kana gara deesimaalitti jijjiirru. 1/5 jechuun tokko shaniif hiruu jechuudha. Duwwaa tuqaa jennee asitti 10 daballee 15f 2 ta'a. Kanaaf duwwaa tuqaa 2 jechuudha. Kanaaf kana deesimaalicha irratti ida'uu dandeenya jechuudha. 22 ida'uu duwwaa tuqaa 2 jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 22 tuqaa 2 ta'a jechuudha. Ida'uu negatiiva 4 tuqaa 2 jechuudha. Kanaaf kun akkuma beeknu innaa waliin baay'atu negatiivni poozitiivaan negatiiva ta'a. Kanaaf 22 tuqaa 2 hir'isu 4 tuqaa 2 ta'a jechuudha. Kanaaf kun meeqa ta'a? 18 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Gaaffiileen kaanis wal fakkaataadha. Tokko daballee ilaaluudhaaf iyyaa ilaallu. 1 tuqaa 4 hir'isuu 5 tuqaa 3 ida'uu duwwaa tuqaa 6. Kanaaf kana fakkeenyaaf kan dursinee ida'uu dandeenya. Warra poozitiiva ta'an negatiiva 5 tuqaa 3 ida'uu 1 tuqaa 4 ida'uu duwwaa tuqaa 6 jennee walitti ida'uu dandeenya. Warra poozitiivii dursinee jechuudha. Negatiiva 5 tuqaa 3 ida'uu 1 tuqaa 4 ida'uu duwwaa tuqaa 6 2 ta'a. Kanaaf kana akkuma dura ilaalle poozitiiva irraa negatiiva irraa poozitiivatti ida'anii wanni gochuu dandeenye. Kana immoo meeqa ta'a? Negatiiva natti ida'anu 2 natti ida'anu negatiiva 3 tuqaa 3 ta'a jechuudha. Haala kanaanis hojjechuu ni dandeenya. Kaanillee wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf gaasii yoo ilaalle 3 tuqaa 6 5 hir'isuu 5 tuqaa 4 8. Kana maal gochuu dandeenya? Isa guddaa irra isa xiqqaa hir'isuu dandeenya yoo barbaanne. Sana booda negatiivatti goona. Fakkeenyaaf 5 tuqaa 4 8 hir'isuu 3 tuqaa 6 5 meeqa ta'a? 8 irraa 5 3 4 irraa 6 waan hin dandeenyeef tokko liqeeffannaa 14 irraa 6 14 irraa 6 8 tuqaan keenya sana booda 5 tokko waan kenniteef 4 ta'a. 4 irraa 3 tokko ta'a jechuudha. Kanaaf 1 tuqaa 8 3 kana jechuun negatiiva 1 tuqaa 8 3 akkasittiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf ida'uu akkasittiin kaa'uu dandeenya. Gabatee kana irrattis immoo haaluma kanaan guutuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqaba yoo ilaalle yookaan immoo sadaffaa irra jiru haa ilaallu. Sadaffaa irra jiru haa ilaallu. Fakkeenyaaf xaa meeqan nu kenname? 3 2 jala 3 nu kenname. Yaan immoo meeqan nu kenname? 1 jala 6 nu kenname. Zaan immoo meeqan nu kenname? 5 guutuu 4 jala 9 nu kenname. Kanaaf fakkeenyaaf maal haa barbaannu? Xaa ida'uu yaa ida'uu zaa ilaallu. Yookaan xaa ida'uu yaa ida'uu zaa jechuudha. Kanaaf xaan meeqadha? 3 guutuu 2 jala 3 ida'uu 1 jala 6 ida'uu 5 guutuu 4 jala 9. Kanaaf gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu dandeenya kana. Kana akkamitti jijjiirra? 3 baay'isuu 3 ida'uu 2 jala 3 ida'uu 1 jala 6 ida'uu 5 baay'isuu 9 ida'uu 4 jala 9. Kanaaf akkam goona? 3 baay'isuu 3 9 9 ida'uu 2 11 jala 3 ida'uu 1 jala 6 ida'uu 5 baay'isuu 9 45 45 ida'uu 4 49 jala 9 jechuudha. Haala kanaan kaa'uu dandeenya. Kanaaf hawaaxaasaa baasnee ida'uu dandeenya. Fakkeenyaaf hawaaxaan lakkoofsota 3 6 fi 9 meeqadha? 18dha. Sana booda 18 hiruu 3 meeqadha? 6 6 baay'isuu 11 meeqa ta'a? 66 ida'uu 18 hiruu 6 meeqadha? 18 hiruu 6 3dha. 3 baay'isuu 1 3dha. Ida'uu 18 hiruu 9 meeqadha? 2 2 baay'isuu 49
98. Kanaaf lakkoofsota kana walitti daana jechuudha. 66 ida'uu 3 69dha. 69 irratti 98 9 fi 8 17 torba barreessinee tokko qabna. 6 fi 9 15 15 irratti tokko 16. Kanaaf 167 jala 18 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan argachuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo deesimaalittis jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan ida'uu dandeenya. Hawaaxaa akkaataa itti bahuun beektu yoo si rakkisuu dandeesse immoo kan ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf 3, 6 fi 9 ilaalle hawaaxaa innaa barbaannu hirmaataa isaanii ilaalla. Fakkeenyaaf sadanuu 3dhaaf hin hiiramu waan ta'eef 3 3 tokkoon 3 3 tokko 3 6 jaayiruu 3 jechuudha. Meeqa ta'a? 2 ta'a. Kun immoo 3 ta'a. Kanaaf kana caalan hiiramanii. Kanaaf maal goona? Warra as jiran hundumaa waliin baay'isna jechuudha. Hawaaxaa yoo ta'e, hawaaqa yoo ta'e garuu kanuma qofa fudhanna. Kanaaf 3 baay'isuu 2 baay'isuu 3 jechuudha. Kun meeqa? 6 6 baay'isuu 3 18. Haala kanaan hawaaxaa isaa barbaannee waliif hiraa hojjechuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo qaxxaamura hunda isaanii isa kana idaanii jalqaba sana booda kanatti kan immoo itti ida'uu dandeenya jechuudha. Garuu yeroo keenya qusachuudhaaf haala kanaan immoo ida'uu dandeenya jechuudha. Yommuu immoo gara hir'isuutti darbinu gosoota raashinaal hir'isuu jalqaba irratti akkuma ilaallu sarara lakkoofsaa fayyadamuun hir'isuu kan jedhu akkuma duraa ida'uu irratti arginetti kanas ida'uu dandeenya. Garuu maal gochuu qabna dura waamsiisa isaanii wal fakkeessuu qabna. Fakkeenyaaf 2 jala 3 hir'isuu 1 jala 2 jedha. Kanaaf waamsiisa isaanii akkamittiin wal fakkeessina yoo jenne hawaaxaa isaanii barbaanna. Kan 3 fi 2 hawaaxaan isaanii 6dha. Walumaan baay'isuu jechuudha. Amma lamaanuu hirmaataa biraa waan hin qabneef 6 jenneerra. Kanaaf 6 lamaanuu 6 gochuudhaaf waamsiisa isaanii 6 gochuudhaaf meeqaan baay'isuu qabna inni yaadna jechuudha. Fakkeenyaaf 3 6 gochuudhaaf meeqaan baay'isuu qabna? 2. Kanaaf 2 jala 2 baay'isna jechuudha. Kana jechuun meeqadha? 4 jala 6 ta'a jechuudha. 1 jala 2 kanas waamsisaa isaa 6 gochuu qabna. Kanaaf meeqaan baay'isuu qabna? 3 jala 3dhaan baay'isna jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 3 jala 6 ta'a jechuudha. Kana booda gara wanni itti darbina jechuudha. Sarara lakkoofsaatti darbina jechuudha. Sarara lakkoofsaarraa meeqa goona? duwwaa fi tokko as gooneetu lamaanuu firaakshinii sirrii waan ta'aniif 0 fi 3 tokko gidduutti argamu. Kanaaf bakka 6tti qoonna jechuudha. Bakka 6tti qoonna 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Kanaaf meeqadha? Meeqarraa 4 jala 6 irraa 3 jala 6 hir'isna jechuudha. 4 jala 6 jechuun eessa jira? 4 jala 6 1 2 3 4. Kanaaf as dhufneetu 4 jala 6 meeqarraa hir'isna? 3 1 2 3. Kanaaf meeqarraa hir'isne? 3 hir'isne jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha kun? 1 jala 6 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a? 1 jala 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kaanis immoo hojjechuu dandeenya. Abbaa irratti isa jiru haala kanaan hojjechuu dandeenya. Moodeelii mummuramaa reektaangilii fayyadamuun caamna lakkoofsa raashinaal mangalii barbaadeedha. Kunis akkuma argine reektaangilii kan fayyadamnee hojjennu akkuma sarara lakkoofsaa hojii wal fakkaata. Waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabna jechuudha dura. Kan irra jiru fakkeenyaaf waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Kanaaf isuma waamama walirraa hir'isuudha jechuudha. Kanaaf 3 hir'isuu 1 jala 4 ta'a jechuudha. Meeqadha jechuudha? 2 jala 4 yookaan immoo 1 jala 2 innaa salphatu jechuudha. Baarra isa jiru innaa barbaaduudhaaf waamsisaa isaanii wal fakkeessinu jechuudha. Waamsisaa isaanii wal fakkeessuudhaaf kan 5 fi kan 2 maal isaanii barbaanna? Hawaaxaa isaanii haa barbaannu. Hawaaxaa isaanii barbaaduudhaaf akkuma kana dura isinitti agarsiise kan 5 fi kan 2 kan hirmaata isaanii ilaalla. Hirmaataan isaanii tokkumadha.
waliin hin qaban, hirmaata waliin hin qaban waan ta'eef tokko jenna jechuudha. Kanaaf tokko ta'a. Kanaafuu maal goona? Tokko waan ta'eef asitti 5 ta'a. Kunis 2 ta'a. 5 tokkoof 5dha. 2 tokkoof 2dha. Kanaaf 5 fi 2 waliin baay'isuudha jechuudha. 5 fi 2 waliin baay'isuudha. Meeqa ta'a? 10 ta'a. Hawaataan isaanii 10 ta'a. Kanaaf 4 jala 5 gara 5 gara 10tti jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna? 2 jala 2 baay'isuu qabna jechuudha. 2 jala 2 jechuun tokko jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu tokkoon yoo baay'ate immoo ofiisaa waan ta'uuf rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 8 jala 10 ta'a jechuudha. Tokko jala 2 immoo innaa hir'isnu innaa jijjiirru meeqaan baay'isuu qabna? 5 jala 5. Kanaaf meeqa ta'a? 5 jala 10 ta'a jechuudha. Kanaaf 5 jala 10 fi 8 jala 10 haala kanaan edda baasneen booda sanduuqa hojjenna jechuudha. Sanduuqa hojjenna. Sanduuqa edda hojjenneen booda meeqatti qooduu qabna? 10tti qooduu qabna jechuudha. Kanaaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kanaaf bakka 10tti qoodneerra jechuudha. Kanaaf meeqa inni guddaan, lakkoofsi guddaan 8 jala 10ti. 8 jala 10 jechuun meeqadha? Amma 8 sanduuqa 8 dibna jechuudha. Sanduuqa 8 dibna jechuudha. Sana booda sanduuqa 8 dibne keessaa meeqa irraa hir'isna? 5 irraa hir'isna. 1 2 3 4 5 as dhufe jechuudha. 5. Kanaaf 5 irraa hir'isnu meeqa ta'a? 3 jala 10 ta'a jechuudha. 3 jala 10. Kanaaf deebiin keenya 3 jala 10 ta'a jechuudha. Haala kanaan sanduuqa fayyadamuudhaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gara gaaffii itti aanutti immoo na dabarru. Fakkeenyaaf sadaffaa A ilaallu negatiiva 13 hir'isuu negatiiva 15 jedha. Negatiiva naa baay'isnu poozitiiva ta'a. Kanaaf negatiiva 13 da'uu 15 jechuudha. Kana jechuun karaa biraa maal jechuudha? 15 hir'isuu 13 jechuudha. Meeqa jechuudha kuni? 2 jechuudha. Kanaaf haala kanaanis da'uu dandeenya. Baa immoo ilaallu 6 guutuu, lakkoofsa guutuu 1 jala 3 hir'isuu ammas negatiiva 5 guutuu 3 jala 4. Kanaaf kana kun lakkoofsa makaadha isiniin jedheera. Lakkoofsa makaa kana gara lakkoofsa yookaan firaakshinii makaa kana gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiirru. Isa jijjiiruudhaaf 6 baay'isuu 3 ida'uu 1 jenna jechuudha. 6 baay'isuu 3 ida'uu 1 jala 3 hir'isuu negatiiva 5 baay'isuu 4 ida'uu meeqaati? Ida'uu 3 ta'a jechuudha. Ida'uu 3 ta'a jechuudha. Jala meeqaati? 4 jechuudha. Kanaaf meeqa goona? 6 baay'isuu 3 18. 18 irratti 1 9. 19 jala 3 hir'isuu negatiiva meeqadha? 5 baay'isuu 4 20. 20 ida'uu 3 23. 23 jala 4. Sana booda negatiiva naa baay'isu poozitiiva ta'a. Kanaaf maal goonaan 19 jala 3 ida'uu meeqa ta'a? 23 jala 4 ta'a jechuudha. Kanaaf kana walitti daana jechuudha. Kana walitti da'uudhaaf ammas hawaaxaa isaanii barbaanne yookaan kiriis kiroosii gochuu dandeenya. Hawaaxaan isaanii 12dha. 12dha. Sana booda 12 edda argannee booda 12 hiruu 3 meeqadha? 12 hiruu 3 4 baay'isuu meeqa goona? 19 ida'uu 12 hiruu 4 meeqa ta'a? 3 baay'isuu 23. Kanaaf yookaan immoo haala kanaanis hojjechuu dandeessu. Qaxxaamuraan 19 baay'isuu 4 ida'uu 3 baay'isuu 23 jala meeqaati? 3 baay'isuu 4 12 wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf haala kanaanis haala sanaanis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf lakkoofsota kanneen baay'isuudha jechuudha. Kanaaf 19 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 4 baay'isuu 36dha. 3 qabna. Kanaaf 4 tokko 4 ida'uu irratti 3 7 ta'a jechuudha. 76. 23 yeroo 3
sadii baay'isu sagal, sadii baay'isu lama ja'a, 69 jala meeqaati? 12. Kanaaf ja'a ida'uu sagalii meeqa ta'a? 15. 5 qabna, tokko qabna, 5 barreessine tokko qabna. Ja'a ida'uu torbaa meeqa ta'a? Ja'a ida'uu torbaa 13, 14 ta'a jechuudha. Jala 12. Kanaaf haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha deebii keenya. Kaanillee akkasittiin hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf caas yoo ilaalle gatsirrii negatiivaa 12 hir'isuu 8dha. Gatsirriin negatiiva 12 12 hir'isuu 8 meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kan biraanis yoo ilaalle gaa yoo ilaalle meeqadha? Negatiiva duwwaa tuqaa 8 hir'isuu negatiiva duwwaa tuqaa 6 ida'uu 5. Kana yoo ilaalle akkam ta'a? Negatiiva duwwaa tuqaa 8 ida'uu duwwaa tuqaa 6 ida'uu meeqaati? 5 jechuudha. Warri ida'aman kan inni ilaallu 5 tuqaa 6 ta'a. 5 tuqaa 6 isaan kana inni walitti daanu hir'isuu duwwaa tuqaa 8. Kanaaf innaa irraa hir'isnu meeqa ta'a? 4 tuqaa 8 ta'a jechuudha. Haala kanaan irraa hir'isuu dandeenya. Kaanillee akkasittiin hojjechuu dandeenya. Tokko isinii dabaluudhaaf haa hojjennu. Haa innaa hojjennu meeqa ta'a? Negatiiva 7 firaakshinii makaadha. Tokko jala 3 hir'isuu 3 guutuu 5 jala 6. Kana innaa walirraa hir'isnu akkam goona? Kana gara firaakshinii sirrii hin taanetti haa jijjiirru. Yookaan negatiiva 7 baay'isuu 3 ida'uu 1 jechuudha. Akkas goone biraakeettii keessa goone jala meeqaa goona? Jala 3 hir'isuu jenneet ammas biraakeettii keessa gooneet 5 baay'isuu 3 baay'isuu 6 ida'uu 5 jala 6. Haala kanaan hakeenya. Kana booda negatiiva jenne biraakeettii keessa goone 7 baay'isuu 3 meeqa? 21 ida'uu 1 jala 3 hir'isuu 3 baay'isuu 6 18. 18 irratti 5 meeqa ta'a? 23 ta'a jechuudha. 23 jala 6 ta'a jechuudha. Kanaaf meeqa goona? Negatiiva kana fudhannee negatiiva 21 ida'uu 1 meeqa ta'a? 22 jala 3. Kana booda hir'isuu 23 jala 6 ta'a jechuudha. Sana booda kana walitti ida'uudha jechuudha yookaan immoo hir'isuudha, walirraa hir'isuudha. Kanaaf hawaaxaa isaanii innaa fudhannu meeqa ta'a? 6 ta'a. 6 ta'a. 6 yeroo 3 2 ta'a. 2 baay'isuu 22 negatiiva 44 hir'isuu 6 6 1 ta'a. Negatiiva 23 wal qixa. Kanaaf 3 fi 4 innaa walitti daanu negatiiva waan ta'aniif walitti daana jechuudha. 3 fi 4 innaa walitti daanu 7 ta'a. 2 fi 4 6 ta'a. Negatiiva 67 jala 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan firaakshinii kana wanni gochuu dandeenya jechuudha. Firaakshinii makaa gara firaakshinii sirrii hin taane gara firaakshinii makaatti immoo jijjiiruu dandeenya barbaanne jechuudha. Kanaaf 67 hiruu 6 jennee 67 6 innaa hirru meeqa haftee malee meeqa nu ga'uu danda'a? 10 nu ga'uu danda'a. Kanaaf 10 yookaan immoo asitti 6 innaa hirru 1 ta'a. 1 6 6 haftee hin qabu 7 fudhannu 7 6 meeqa ta'a? Ammas 1 6 6 ta'a. Ammas 1 qabna. Kanaaf haftee meeqa qabna asitti? 1 qabna jechuudha. Kanaaf gara firaakshinii makaatti yeroo jijjiirru 11 guutuu 1 jala meeqa ta'a? Jala 6 jechuudha. Asitti 6 1 haftee keenya asii hiramaa kanatti hirraa jechuudha. Kanaaf negatiiva 11 1 jala 6. Haala kanaan kunis deebii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa sirrii hin taane firaakshinii sirrii hin taane gara firaakshinii makaatti firaakshinii makaa gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Haala kanaan
jijjiiraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaffii lakkoofsa arfaffaarra jirus haala kanaan itti deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wal fakkaataa waan ta'aniif haala kanaan warra kaanis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Laayikii fi sabskiraayib gochaa galatoomaa.